Leetanaal Jeneraal Taaddasee Warradee Ambaasaaddara Ameerikaa Maqalee jiran waliin akka wal argine dhorgamuun dhagahame. Walga'iin pirezidaantii duraanii bulchiinsa naannoo yeroo Tigraay Leetanaal Jeneraal Taaddasee Warradee fi Itoophiyaatti Ambaasaaddara Ameerikaa Irvin Maasingaa jidduutti akka gaggeeffamu karoorfameeti ture. Erga humna nageenya Leetanaal Jeneraal Taaddasaan gara bakka marichaa akka hin deemne dhowwamanii booda haqamuu isaa maddeen dhimma kana keessa beekan gabaasaniiti jiran. Taateen kun kan mudate yeroo Ambaasaaddar Maasingaan gara Maqaleetti imaluun deeggartoota gargaarsa namoomaa, namoota siyaasaa fi bakka bu'oota hawaasa siviilii waliin haala gargaarsa namoomaa, carraaqqii nagaa fi raawwii waliigaltee waraanaa dhaabuu kan Pirootooriyaa irratti mari'achaa turaniitii ta'uun beekameeti jira. Leetanaal Jeneraal Taaddasaan kan kanaan dura pirezidaantii bulchiinsa naannoo yeroo Tigraay ta'anitti tajaajilaa turan Ambaasaaddar Maasingaa waliin beellama marii qabu turan. Haa ta'u malee humnoonni nageenyaa eegdota isaaniif ramadaman sochii isaa kana daangessuun ajajni itti kennamuudha himan. Akka namoonni jedhanitti humnoonni nageenyaa sirriitti akka hin sossoone dhorkamanii turan. Haa ta'u malee innis deemuu yoo barbaade miila ofii isaatiin deemuu danda'a jedhamee itti himamee jira jedhan. Erga walga'iin qaamaan wal arguu kun haqamee booda Ambaasaaddar Maasingaa fi Leetanaal Jeneraal Taaddasee Warradeen bilbilaan marii akka taasisan maddeen dabalanii ibsaniiti jiran. Dhimma akkasiin gabaafame kana irratti imbaasii Ameerikaa akkasumas Leetanaal Jeneraal Taaddasee fa'aa irratti wanti ibsameen jiru. Dhoorkiin gabaafame kun kan mudate erga jijjiiramni bulchiinsa naannichaa irratti taasifame booda muddama siyaasaa naannoo Tigraay keessatti uumamuun wal qabateeti. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay kan waliigaltee Pirootooriyaatiin booda hundeeffame erga TPLF mana marii bulchiinsa naannicha duraanii deebisee ijaaraa fi to'annoo dhimmoota siyaasaa naannichaa harka TPLF galagalchee booda diigamuun isaanii yaadatama. Ambaasaaddar Maasingaan daawwannaa isaaniitiin ejjennoo Waashingitan nagaa tasgabbii fi bayyanannaa gargaarsa namoomaa Tigraay keessatti qabdu irra deddeebi'anii mirkaneessaniiti jiran. Imbaasiin Ameerikaa Ambaasaaddar Maasingaan dhaabbilee gargaarsaa kanneen deeggarsa Ameerikaatiin dhiyaatu raabsan waliin kan wal argan ta'uu ibsee nagaa fi tasgabbii waaraa jiraattonni gargaarsa ariifataa irraa gara dandamannaa yeroo dheeratti akka ce'u gochuu barbaachisa ta'uu irratti jabeessanii dubbatanii jiran jechuun ibsee jira. Akkasuma hooggantoota siyaasaa fi hawaasa siviilii waliin wal arguun dhimma marii ariifachiisaa fi raawwii guutuu waliigaltee waraana dhaabuu tasgabbii waaraa fiduu fi naannicha keessatti muddama ollaa dabalaa jiru ittisuuf barbaachisaa ta'uu isaa irratti jabeessanii dubbatanii jiran jee imbaasiin Ameerikaa ibsa dabalataa baaseen. Erga daawwannichi xumuranii booda Ambaasaaddar Maasingaan akka jedhanitti mariin isaanii muddama jiru hir'isuu fi carraaqqii walitti dhufeenya nagaatiif carraa uumuu irratti xiyyeeffatee jira jedhan. Marii muddama hir'isuu fi balbala marii nagaatiif saaquu geggeessinee jirraas jedhan. Ambaasaaddarichi dabalataan hawaasni idil addunyaa hooggansa gamtaa Afrikaa jala ta'uun nagaa waaraa fiduuf carraaqqii deeggarsaa kan itti fufuuf ta'u mariin qofti muddama Itoophiyaa keessa jiru amma formaata tokkicha ta'uu jabeessanii ibsaniiti jiran. Daawwannaa kanaan Ambaasaaddar Maasingaan itti aanaa durataa TPLF Amaanu'eel Asaffaa waliin kan wal argan hoggaa ta'u obbo Amaanu'eel Asaffaa mariin isaanii haala siyaasaa yeroo ammaa Tigraay keessa jiruu fi carraaqqii adeemsa nagaa gara fuulduratti deemsisuu irratti kan xiyyeeffate ta'uudha ibsan. Obbo Amaanu'eel akka jedhanitti daawwannaan ambaasaadarichaa dabalataan sodaa hongee sababa hanqina roobaatiin dhufe madaalu haala namoota biyya keessatti buqqaanii gargaarsa namoomaa fi haalawwan nagaa waaraadhaaf barbaachisan irratti kan xiyyeeffate ta'uu himaniiti jiran. Akka Amaanu'eel jedhanitti Ambaasaaddar Maasingaan qophaa'ummaa hooggantoota Tigraayis ta'e kan federaala carraaqqii nagaatiif qaban kan hubatan yoo ta'u yeroo dhiyootti gara naannichaa akka deebi'an himaniiti jiran. Ambaasaaddar Maasingaan daawwannaa kanaan dura TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin osoo waliin argin daawwannaa isaanii xumuraniiti jiran.